Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya kun muddee 26 bara 2015 qophiin keenya har'aa kaayyoof waarii mariiti. Kaayyoo keessatti gaafiif deebii Dr. Mararaa Guddinaa waliin goone isiniif dhiyeessina. Qophii waarii marii keessatti immoo haala fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti kan adeemaa jiruu fi uummatarraa maal takka eegamu marii kan goone isiniif dhiyeessina. Dursa kan dhiyaatu oduudhaan kanan keessummeessummoo Dhaabasaa Waaqjiraati oduu keenyatti dhiyaadha. Har'aan adda duulaata oduu isinitti himaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Dhiiga lammii Oromoo dhangala'aa jiruuf hooggantoonni wayyaanee itti gaafatamoodha jedhe Adda Bilisummaa Oromoo. Abaawoon ibsa muddee 26/2005 har'a baaseen roorroo fi tuffii wayyaaneen Oromoof qabdu daangaa dabarraan uummanni Oromoo sagalee tokkoon ka'ee mormii isaa karaa nagaa Oromiyaa guutuu keessatti dhageessifachaa jiraachuu yaadachiise. Murni aangoo biyyattii of harkaa qabu wayyaaneen garuu jedhe Adda Bilisummaa Oromoo muddee 15 bara 2015 uummata Oromoo irratti lola ifatti labsee waraana itti bobbaasee uummata fayyaaleyyii rasaasaan fixee fedhii isaa humnaan galmaan gahaa jiraachuu hime. Itti dabalees yeroo ammaa kana sabummaan adda baasee Oromoo ajjeesuu, hidhuu, qaamaa hir'isuu, biyyarraa ari'uun gocha goolessitummaasaa raawwataa jira jedhe. Wayyaanonni haadhaa fi ilmoo walirratti ajjeesaa reeffa warra ajjeesee akka hin beekamneef cicciraa gubaa reeffas akka hin awwaalamne dhorkaa jiraachuus addeesse. Hanga ammaatti Adda Bilisummaa Oromoo 85 ol kan ta'an Oromoon ajjeefamaniiru kumoota hedduummoo hidhee qaamaa hir'iseera jedhe. Qondaalonni Koongireesii Federaala Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Dajanee Xaafaa akkasumas miseensota sadarkaa garaagaraarra jiranillee hidhuudhaan gocha shororkeessummaasaa itti fufee jira wayyaaneen jedhe. Kana mara annan balaaleffadhaa jedhes. Dhumarrattis Oromoota seeraan ala ajjeefamanii fi warra ajaja dabarsan irratti qaama walaba ta'een akka qoratamu hawaasni addunyaa fi jaarmiyoonni mirga dhala namaaf dhaabbatan marti dhiittinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti jumlaadhaan cabsamaa jiruuf warra itti gaafatamoo ta'an seeratti dhiyeessuu keessatti qooda isaanii akka bahan jechuudhaan gaafate. Humnoonni tikaa Itoophiyaa jimaata kaleessaa galgala Yuunivarsiitii Wallaggaa Naqamtee keessatti boombii dhukaasani. Barattoonni Oromoo hedduun bakka walgaanii dhaabbataa turan irratti boombiin irratti darbatame. Garuu lubbuurra miidhaan hin geenye. Ijoolleen dafanii gargar faca'uu fi lafarra ciisuun balaan sun otoo isaan irra hin qaqqabiin hambiseeraa jedha kan ijaan arge maddi keenya. Walga'iin hawaasaa godina Shawaa Kibba Dhiyaa aanaa Tolee magaalaa Baantuutti waamame osoo hin milkaa'in hafuun dhaga'ame. Hidhamuu fi du'uun keenya ergan oollee gaafannee haa duunuu jechuudhaan dabballoota muddaa turan jimaata kaleessa hawaasni Oromoo walga'ii sanarratti humnaan akka bahan godhaman. Uummanni erga didee maaster pilaanii sana maaliif hin dhiifne waraanni nurraa haa ba'u hanga yoomiitti bara baraan bulchiinsa gaarii gaafachaa jiraanna bakkayyuutti Oromoon maaliif ajjeefamaa kan jedhuu fi kan biroo kaasaa oolani. Dabballoonni mootummaa gaaffii ka'eef deebii osoo hin kennin adda galanii jedha oduun achirraa raadiyoo sagalee Oromoo qaqqabe. Finfinnee keessaa Itoophiyaan hojjettootaa fi barattoota Oromoo funaantee hidhuu itti fufteetti. Qibxata darbee muddee 22 bara 2015 qofaa hedduutu karaa mana jireenyaa fi mana shayiitii dhukkaanfamaniiru. Hojjetaa daandii qilleensa biyyattii ka turan obbo Abdataa Nagaasaa namoota 3 konkolaataadhaan karaarraa butamanii Finfinnee keessaa eessa akka jiran hin baramne. Kana malees barsiisaan Yuunivarsiitii Walqixxee maqaan isaanii Goshuu Girmaa Finfinneetti gaafuma kana butamaniiru. Yuunivarsiitii 5 kiiloo irraatis barataa Laggasaa Hundee damee elektirikaal injineringii, barataa Taarikuu Kaappitaa damee elektirikaal injineringii, barataa Gaaddisaa Qixxaataa damee elektirikaal injineringii fi barataa Biyyaa Xilahuun damee ji'ooloojii osoo shayii dhugaa jiraniitti humnoota tikaa biyyattiitiin dhukkaanfamanii amma maal keessaa fi eessa akka jiran hin beekamne. Diddaa gabrummaa dhiyeenya Oromiyaa keessatti dho'e irratti Oromoonni waraana Itoophiyaatiin ajjeefaman 122 gahuu beeksise liigii mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaa. Liigichi ibsa jimaata kaleessaa baaseen dubartii ulfaa baatii 8 Horroo Guduruu magaalaa Gabateerraa qawweetiin ajjeefaman dabalatee maqaa namoota ajjeefamanii fi eessatti akka du'an tarreesseera. Hidhaanis Finfinnee fi Oromiyaa keessatti akka malee hammaataa jiraachuus eere.
obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Dajanee Xaafaa gaafa muddee 24 hojjetaa baankii daldalaa Itoophiyaa kan Finfinnee keessaa kan damee Hannaa Maaramii maqaan isaa Gammachiis kan jedhamu gaafa muddee 16 barattoonni ogummaa fayyaa Xuqur Ambassaatti barataa turan barana eebbifamuuf turan 8 maqaan isaanii Haaymaanoot Gizaachoo, Baacaa Tasfaayee, Sambatoo Toleeraa, Taaddasee Moosisaa, Daawit Qanaatee, Gabayyoo Ambaaw, Haaymaanootii fi Maarqos kan jedhaman muddee 21 hidhamaniiru jedhe. Kana malees Baalee Goororraati Oromoonni 8 maqaan isaanii Huseen Abdoo, Jamaal Mohaammed, Mohaammed Huseen Kadir, Mohaammed Huseen Aliyyi, Ibroo Abdoo, Abdul Kariim Qamar, Abdul Wahaabii fi Ahmed namoonni jedhaman immoo gaafa muddee 8 hidhamuu eere liigiin gaafa Afrikaa kun. Oromoonni hidhaman mana hidhaatti nyaata gahaa argachaa hin jiranii jedhame reebbichaatiin akka malee miidhamaa jiru. Keessattuu immoo Maa'ikalaawii, Qaallitti, Shawaa Roobit, Maqalee, Bishooftuu, Baatuu, Sanqallee, Dhidheessaa, Hursoo fi Mooraa Leenjii waraanaa mana hidhaa godinoota adda addaa keessaa akkasumas manneen jeneraalotaa keessatti reebbichii fi zaliila irra gahuun hedduun isaanii of wallaalaa jiru jedha maddi keenya. Guyyaatti daabboo tokkoo fi shaayii al tokko qofaa argatu jedhame. Godina Shawaa Kibba Dhiyaa aanaa Sabbataa Hawaas keessatti barattoota irra darbee abbootiin qabeenyaa Oromoo hidhamaa jiru. Abbaan qabeenyaa beekamaa magaalaa Sabbataa obbo Shumat Iddoosaa Bilisummaa Oromoo fi diddaa keessa jirtan qabamanii eessa akka jiran hin beekamne. Daldalaan biroo obbo Roobalee namni jedhamanis warra qabaman hedduu keessa jiru. Dhumarratti hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa Kibbaa Adelaidee jiraatan jimaata kaleessa haala yeroo Oromiyaa keessa irratti mari'atanii dhuma marii isaanii irrattis diddaa gabrummaa kan gaggeessaa jiran Adda Bilisummaa Oromoo fi qeerroo gama hundaan akka tumsan murteeffatani. Dootaan hawaasa Oromoo Adelaidee obbo Fatih Abdurrahman gaaffii mirgaa waanta gaafataniif qofaa ajjeechaa hidhaa fi reebbichi uummata Oromoo irra gahaa jiru yeroo ammaa kana akka malee ta'uu ibsanii rakkoo kana miseensota caffee Awustiraaliyaa fi bakka bu'oota mormitootaa achitti barreeffamaa fi qaamaan beeksifachuu himani. Miseensi gumii sabaa fi itti gaafatamaan birkii beeksisii abaa'oo obbo Gaashuu Lammeessaa bilbilaatiin diddaan amma Oromiyaa keessaa kun bifa jaarmiyaa kan qabu kan irratti hojjetamee fi itti jiramu qaama qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uu hawaasaaf himan. Fincilli kun kan itti fufuu ta'uu fi maallaqni ala kanatti bakkayyuutii walitti qabamaa jiru karaa caasaa qofaa ergamuu akka qabu yaadachiisan. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii. Qophii kaayyoo. Raadiyoo Sagalee Oromoo irraan sinii bilbila. Dr. Mararaa amma maaltu deemaa jira Oromiyaa keessatti? Nama miseensa keenya qabaa jiru. Erga bilbiltee du'ataan leenjii qabameera. Yaatanaa gaa wantoota jiru fakkaataa deemuun Namoota agammaatti kan keessaayyuu Koongireensii Federaalistii Oromoo miseensa ta'an hogganoota hagammaatti qabaman lakkoofsaan beektu? Lakkoofsaan beekuu hin dandeenye. Hojii raawwachiistuu keessaa gara nama 5 jedhaniiru. Leenjii keessaa gara nama 5 jedhaniiru. Isaanuma beekna. Yeroo namoota kana qabanii kaleessa maatii obbo Baqqalaatti bilbilee gaafadheen ture waraqaa seeraan mana murtiirraa baasanii ni dhiyeessu. Bijaaba Baqqaluma duwwaa waan nyaate fakkaata warra kaanii waan miidhamatti fakkaata. Mee akka hubannoo keessaniitti fincila kana wal qabateeti moo waan biraatiif nama hidhu? Itu fakkaata sinti keessa jira warra keessa jira sinti jechuudha jira waan jiran natti fakkaata. Ifaan fincila kana Koongireensiin Federaalistii Oromoo waamee ture moo barattootatu kaase waan kana? Qabdaase barattootadha. Garuu dhaabbi keenya gaabbii kan hin qabne balaasi namicha ministeeratti katabneerra. Oromiyaa mootummaattis katabneerra. Caffee Oromiyaattis paarlaamaattis katabneerra. Wanti kun rakkoo biraa dhaabbate jennee otoo kun hin dhufne jechuudha. Walga'iis waajjira keenyatti waamnee dubbiin lafaa dubbiin lafeetti yeroo hundaa sabni keenya buqqa'uutti fufuun kun waan ta'u miti. Ija kana wanta dandeenyetti karaa seeraa karaa nagaa dura dhaabbanna jennee waamichas goone ifatti
dabarsineedha jechuudha. Walga'ii immoo waan mudate tokkotti yaadne kan midhamane. Kanuma kana qabanii egaa haariifamni miseensa isaanii kana irratti iddoo baay'eetti hariyaa ta'e isa warri isaan beeku jireessa ifatti beekaman jaarmani ta'eef duulii barbaadan fakkaata. Miseensota keessan keessa amma kan akka Aadde Dirribee fa'aa kanan borraa qaban maakalaawwitti qorichi dhiigaa hittisu akka hin galle dhorkaniiru kan jedhu odeeffannoo argadheen jira. Waan akkasii kun seeraanis waan hin ayyamamneedha. Maaliif waan akkasii godhu? Rakkoon laayiin seeraan bulaan jiru gurgurdaadha. Ammarummaan humnaan bulchaa jiru. Oromiyaanis immoo raayyaan bitamaa jira. Ofiilee kan bulchaa jiru Oromiyaa raayyaa mootummaati. Egaa kana waan raayyaa baay'atame malee waan biraa baay'atuu hin dandeessu jechuudha. Isaan tajaajila isaan ministeessa isaan paarlaamaa beekumsa yaanitti ministeessu jechuudha. Egaa seera jechaan jiru jechuudha. Amma akka waliigalaatti waajirri keessan Oromiyaa keessa iddoo hundatti hojjetamoo cufameera? Inni filannoo beektee mana warra kiraayisii kennuu kan cufu yaa qarshii deebisaa bala cufaa jedhanii rakkisaniifi Finfinnee iddoo lamaan tokko ta'e bilee raafamaan ta'e malee filannaa booddee cufame iddoo baay'ee. Yeroo ammaa kanatti gabaasti waliigalatti qabdan Oromiyaa keessaa nama aga kamtu ajjeefamee jira, meeqatti hidhamee jira, madaa'ee jira akka gabaasa keessaniitti? Egaa nuti akka osaawwan faradii boodii kaawwatii jedhan kana nuti lakkoofsa wantiidhaan nama shuurii ta'an galmeessina. Kan keenya xiqqaa ta'uu hin danda'a kanas ta'u 86 olidha. Meelaatti kan nu ga'e. Kan hidhame immoo gara 3,000 walakkaa ture. Kan madaa'e immoo gara 1,000 walakkaadha. Inni egaa maaluma keessatti deemamee maal ta'e Oromiyaa maratti ijaa ta'ee qajeeltutti hubatamuu maal ta'uun rakkoo qabaa jechuu kooti nuti. Nan hubadha rakkina waan kana adda adda baasanii qulqulleessuudhaan. Ibsa sinaarra warra dippiloomaatiif facaaftanii ilaalaan ture. Ergaa ibsa kanaa afaan Ingiliffaanin argee garuu isin maal jettanii dabarsitan naa ibsuu dandeessitu gabaabsitanii? Keessanii ilaaliidhaa biyyi kunii beekamaa jirti. Mootummaan kun seeraan adeemaa jira. Miseensa keenyadhaa jira. Saba keenyas beekaa jira. Namni dhumaa jira. Hidhamaa jira. Madaa'aa jira. Immoo mootummaa kana jaljettanii qallaba safartu. Ijaa kanaa wanti ta'aa jirudha kanan dabarsu. Amma meeshanitti mootummaan kun akka nama ajjeefnee akka nama niinee akka nama bararree seeraan akka biyya bulchuu gaafadhaa jechuudha jechuudha kanan dabarsu. Har'a paarlaamaa Itoophiyaatti dhiyaatanii kan dubbatan muummichi ministeeraa waan gadi laafu waan dubbatan hin qaban ijjannoodhuma duraarratti waan aadatan fakkaatu. Isin akkamitti ilaaltan? Maal egaa muummicha ministeeraa kan ta'e miti karaa isaatti biyya bulchaa jira. Jaadawati waan eegamu jechuudha. Gama kaaniin Dooktor Mararaa amma isin sodaan wayi isinitti dhaga'ama haala amma jiru kana keessatti? Ani ofii kooti hidhaa warra kaan irratti muuxannoo qaba. Hidhaan ishee dhufe ammas miti. Dargaggoon Oromoo qabsoo itti fufte biyyoodhaan aanuwwanteetti filannaa darbe kan hojjenne kana. Hootiin gara fuuldaas illee gaafaan Amaariffaan katabe jidduu kana kan gabaarra oole jiran. Kana kan inni barbaade dargaggoo Oromoo mootummaa baay'ee baatanii deemnee miiloonaadhaan uumamaniiru. Egaa kana wanti ammas nama sodaachisuu nama gaddisiisu jiru jechuudha. Qabsoon itti fufaa jechuudha. Kitaaba isin dhiyeenya barreessitan bakka adda addaatti guuranii akka gubaa jiran gabaasti nu ga'aa jira. Kitaaba kana hoo maaliif gubu maaliif guuru? Isuma taa'aa kitaabni kun ergaa baay'ee qaba. Siyaasa biyya kanaas gara teedoreetii qabee biyyi kun akkamitti uumamtee rakkoo namni oonaatti akkamitti qaadamee amma akkamitti jira hiikaan gara fuulduraatti akkamidha isa jedhu jabanaan teedoreet miilitii qaadamee alasibbaaseetti darbee dargiinitti darbee jabisaan kanatti darbanii biyyi kuni mootummaa sabaan filatamee mootummaa saba walqixxeedhaanii mootummaa saba fudhatee laga ce'uu danda'u osoo hin taane akkuma sabaatti barbaadee dubbaatti ba'anii amma yeroon isaanii kennetti bitanii darbu.
kuni dhaabbachuu dura jira karaa inni dhaabbatu immoo kana jedhu lafa kaa'a political history biyya kanaa kaananii jettee fudhachuun dandeessaa jechuukooti yeroo ammaa kanatti xiyyeeffatee biyya kana keessatti daldalaan akkamitti jiraata barataan barsiisaan akkamitti jiraata akkaadaamii firiileemiin jiraayii dargaggoon hojii fixanii alaa hojii argachuu danda'u inni warri of ijaaranii maamuraafni warri maabarri barsiisotaa barattoota gaazexeessitoota yeroo darbiidhaa qabee ammas akkamitti jiraachaa jiru. hunda tuttuqaa jechuukooti amma danda'etti amma siyaasinaa galetti hunda tuquu yaaleedha jechuukooti. Hedduu gaariidha. Dooktor Mararaa obbo Geetaachoo Raddaa televezyiinii irratti dhiyaatanii afaan Ingiliffaan ibsa isaan kennan Tafarraa wajjin dhaggeeffadheen jira. Mootummaan waa'ee maastar pilaanii ilaalchisee ibsa gaa uummataa kennuu dadhabee feel godheera jecha jedhu fayyadamaniiru. Eega kana fudhatanii ajjechaan maraawwatamu gaaffii mirgaa ummati kaase kanaaf waraanatti bobbaasuun maaliif dhufe kun? Isa gaa warri oksiidiyoo jedhamu iyyuu yaalaa jiru. Inni gaa maalli waan godhan namnaan akka jedhe malee dubbii lafa gurguratanii dachii bal'aa gurguratanii siilii guddatanii ittiin dagaaganii ittiin abbaa qabeenyaa ka'anii lafa baay'eesaa 40,000 50,000 otoo bulaa tokko irraa fudhatanii miiloolee 40-50tti gurguratu galee. Dubbichi garaa jechuukooti dabballee ganaan finfinnee keessa dagaagee hojii ijaarratee makiinaa bareeda bitatee jiraataa jechuukooti. Ijaa kana dubbiin sabni beekee wallaaluu otoo hin taane sabni immoo waan lafaa wallaaluu hin jiru. Lafti jechuun saba tokkoo fi jireenya isaatii seenaa isaatii qabeenya isaatii bii sana gubbaatti awwaalamaa jireenyaa jiraa immoo isaan jiraata. Kana qotee bulaan mana barumsaa yoo illee waan lafa wallaaluu hin qabu jechuudha. Akkasumaan of rakkisu malee isa miti jechuudha. Dooktor Mararaa waggaa tokko dura gaaffiif deebii waliin godhu rakkoon uummata Oromoo maaliif dheerate jedhee yeroo sin gaafadhu ijaarsi keenya jaarmiyaan keenya laafina waan qabuuf jettanii naa kaaftanii turtanii yeroo ammaa sagaleen uummataa akkasitti rogarraa rogatti ka'uun kun Oromoon rakkina isaa hiikkachuu waliif dhaabbachuudhaaf waan agarsiise qabaa? Isa duriirra baay'ee fooyyee qaba. Garuu laga ta'uudhaa fi kana caala hojjetamee qaba jira. Mee gaaffii lama duwwaan qaba amma Dooktor Mararaa hedduu galatoomaati saatii muddaa keessan sin gaafadhe gaaffiin inni nani qabu yeroo ammaa kana hooggantoonni paartii keessanii uummati maanguddoonni bakka adda addaatti hidhamaa ajjeefamaa jiru. Uummata Oromoo bakka adda addaa jiran irraa maaltu eegama? Uummanni Oromoo tokko kutannoodhaanii tokko ta'ee dhaabbonni asiifachuu wal jiranis tokko ta'anii qabsoo saba kanaa amma galma ga'utti dargaggoo Oromoo wajjin saba Oromoo wajjin qabsoo kan itti fufuutu jira itti fufuu abbaan ta'e inni dhabu inni dhiyaatu inni hafe garuu Oromoo miiliyoona 40 sadarkaa miti. Yaa kana hunda caala tokkummaa barbaachisaa hunda caala ollaa wajjin hojjechuu barbaachisaa hunda caala qabsoo kana kutannoodhaan jechuun sunuuta jira warra afaan kana gubbaatti bobba'uutu jira akka ta'utti bobba'uutu jira jechuudha. Gaaffii inni dhumaa guyyaa kaleessaa otoo obbo Baqqalaan hin qabamin dura akka obbo Baqqalaan qabamanii fi akka sinnis akka qabamtan waraqaa waaraantii mana murtii sadarkaa tokkoffaa araadaarraa akka bahee jiru odeeffannoon nagahee jira. Yoo qabamtan dhaamsisin uummataaf dabarsitan hiree kanaan fayyadamtanii maayin? Akkuma isin jedhe sabni kun tokkummaa isaa eeggatee tokko ta'ee kutannoodhaanii qabsoo isaatti fufuutu jira. Qabsoon kun qabsoo nagaan deemsaa jirudha. Sabni keenya nagaan gaafataa jirudha. Saba nagaa kan dhoowwee jiru mootummaadha. Ijaa kanaa sabni kun kutannoodhaanii tokko ta'ee qabsoo fi hamma qabsoo saba keenya galma ga'utti hamma sabni keenya ofiin bulchuu danda'utti hamma sabni keenya abbaa keessaa abbaa biyyaasaa abbaa bakkiisaa ta'utti qabsoo kun itti fufuutti jira. Isaa jechuudha abaluudhaan abulaa fi abuluu maal ta'etu kutannoon qabsoo kana itti fufuudha kan hunda keenyarraa eegamu jechuudha. Dooktor Mararaa guddinaa saatii keessan gabaabaa fi rakkisaa keessatti gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Oromoo waliin gootaniif hedduu fayyaa ta'a galatoomaa.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kun torbaanis sa'aatii kana kan dhiyaatu qophii waarii mariiti. Qophii keenya waarii marii har'aa keessatti haala Oromiyaa keessatti yeroo ammaa adeemaa jiru keessaayyuu fincila barattootaa fi kan immoo boodarra uummata hojjettootas walitti dabalate irratti xiyyeeffanna. Kan waliinaa sobnummoo akkuma barame obbo Aliyyi Galatoo waliin obbo Aliyyiin amma istuudiyoo jiru baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu edda. Fincilli kun maal argamsiise gaafa jalqabee kaasee gammaachuu gabaabsinee ilaalla. Fincilli kun wanti inni argamsiise waa hedduu tokko dadhabbii mootummaan kun qabu ifa adda baase mootummaan kun eessaadhaan maaloo tuqanii akka dhukkufachuu danda'u akka jiguu danda'u qaalawa hedduu ka mootummaa ifa godhe ka biraa ummata Oromoo kabajaa itti hore ummanni qawwee afoo dhaabatee hiriira bayuun gaafii isaa kan wal fakkaatu hulee marattuu gaafatee qawwee sodaachoo dhiisee akkasi baheeti gaafii isaa kanallee gaafii isaa maal akka ta'e ifa godhe waliinis ka'e tokkummaa agarsiise jechuudha. Hiriirri kun tokkummaa uummata Oromoo agarsiise sodaa uummata Oromoo irraa balleesse deebii ummanni Oromoo yoo waa dalagate akka waan barbaade argachuu danda'ullee ragaa ba'e ummanni Oromollee ummata tokko akka ta'e ummata gaafii isaa tokko ta'e ummata diinni samiidhaallee diinuma tokkicha akka ta'e ifa godhe ka biraa namni biraallee akka waa isaa dubbatu maqaa isaatiin akka isa waamu isatti irkachuuf godhaansa adda addaallee ka godhan argita jechuudha miidiyaa adda addaa yeroo na jettu namni sabni biraallee Oromoo deeggaruuf Oromoo waliin dhaabachuuf waan akkasii mul'isan ka qara kadhatanii maal jedhanii dadhaban mara amma immoo gargaarsaa fi waan adda addaa ka godhan argita. Kun ammoo uummata Oromootitti hamilee uume bilisummaan teenya fagoo hin jirtu waan ka jedhu kun ammoo ala kanatti namni qara harka ofiillee qabateeru amma akka inni waa kennu akka inni bahee hiriira bahu akka inni waan tokko godhu maaliif nama kakaaseeti qooda namni qabsoo irratti akka fudhatu gargaare namoota ala jiran kanneen illee qara waan adda addaatiin dubbatanillee akka isaan walitti dhufanii tokkummaa uummatan dhiibbaa akkasii godhe mootummaa ammoo akka malee laaffise. OPDO illee qaalawa isaan qara jidduu deeman san illee baay'eetti dhiphise warra jidduu deemee wanna jedhu maaliif waan jidduu isaanii jiru warri nuti lallabeet waraanaan biyyattiin bulaatti kanaafuu waliigala yeroo laaltu injifannoo kanan jenne uummanni Oromoo argateera akka mootummaa amma jiru afoo dhaabatiitii irratti mootummaa jissuu irratti utuu hin taane mootummaa ofii ijaarachuu irratti utuu hin taane mootummaa kana afoo dhaabachuu keessatti ji'a tokko keessatti mootummaa kana dhibba afoo dhaabatee raasee jarri uuma gootu dhabdee maalaltee sodaattee hollattee nama ajjeesuu ta'ee waan hin taane haasa'uu ta'ee waan akkasii kanneen keessa deemanii jechuudha. Hedduu gaariidha. Qabxiilee hedduu bal'aadha kan kaaftee jirtu. Wanti kun innaa ta'u hojiin hojjetamee fi wareegdi asirratti bahe immoo jira. Wareega bahee fi waan argatame wal bira qabuu dandeenya. Akka nama dhuunfaa ta'u akka nama tokkootitti namoonni waan kanarra wareegaman hedduu garaa nama nyaata. Maaliif namni tokko ijoollee ofii yeroo isaan dhalatanirraa kunuunsee guddisee barsiifatee bakka tokko naagaanii guyyaa deebanii na gargaaran jedhee yeroo guddifatee ilma ofii dhabu namni tokko haadha ofii yeroo dhabu obboleessa yeroo dhabu akka malee nama dhagama akka nama tokkootitti akka hawaasa bakka san jiruutitti. Karaa biraatiin ammoo wanti namni haganaa du'eet injifannoon argame yookaan ammoo takkumaa biyya san keessatti seenaa biyya sanii keessa wanti akkanaa guddaan dhalatee harka duwwaa mootummaa akkana raasee hin beeku. Wanti argame kun waan guddaa maaliif armaan durallee kunoo yaa Oromiyaatitti gara nama 400 ajjeesanii turan armaan dura 2008 haa ta'u yoomina akka ta'u qajeelatti yaadadhu namni keenya uma du'aara kun beelaan dhumata kun biyya jiraachuu dadhabee bishaan keessatti dhumata biyyollaatti dhumata kaan nama isa yaalu dhabee dhibeen dhumata waan adda addaatiin namni uma nu jalaa dhumata
ammoo ummata miiliyoona 40 kabajaa isaa biyya isaa gaafii isaatiif jecha wareegamu jechuun ulfinna guddaa. Namni waa akkanaa kanneen irra wareegamu ulfinna guddaa maaliif nama miiliyoona 50tiif jetteeti wareegamtee jechuudha. Akka ilma namaatitti yeroo ilaaltamu wanti namni itti wareegamaa jiru kun akka ilma namaatittuu waan namni itti wareegamuu qabu jechuudha. Yooma saba san keessa illee hin taane ulfinna namaa kabajaa namaa namni waa yaade dubbachuu walgayuu lafa kiyyarraan ka'u jedhee namni tokko baay'ee dhaabachuun ulfinna guddaa. Kanaaf faayidaan isaa baay'ee guddaa akka sabaatitti akka maatiititti ammoo namni tokko du'uun madaa'uun rakkoon tokko irra ga'uun hedduu nama gaddisiisa. Haa ta'u yoo sanillee hin goone sisteemichi si ajjeesaa manedhaati si naqaa biyyaa si baasaa qeerraa si kaasaa kadhattuu si godha. Ati du'uun kan kee oolle jechuudha dhuma jirtuu duuta jechuudha yoo sanillee hin goone. Kanaafuu warri waan san godhan uma beekanii waan godhaaran kanaaf faayidaa isaa guddaa asinya. Gama kaaniinoo amma yeroo dhugaadha haala lamma deemaa jiru keessatti wanti mootummaan godhu humnaan qawweedhaan sochii uummanni godhu haala deemee tarkaanfiin inni fudhatu jira. Warri qabsoo diddaa kana yookaan immoo falmaa kana gaggeessan maal fa'aa fudhatan rakkina mootummaarraa isaanitti dhufu ofirraa xiqqeessuu danda'u. Tokko mootummaan yeroo baay'ee gara nama akka mootummaa jissuu nama qawwee qabu tokko nama biyya jeeqsu nama gosa biraatii wal loluuf deemu tokko waan adda addaa godhee dhiyeessuu badiiga. So kanarraa of eeguun guddisee barbaachisa. Saba biraa tokko dhabu meeshaa nama biraa tokko dhabu seera biyyattii dubbisanii akka gaariitti hubataniiti seerumarra hundaa'aniiti seerri biyyattii saniitu waan uummanni Oromoo gaafataru kana hin ayyama. Seera kanarratti hundaa'aniiti waan sanniin godhu. Kun ammoo icciitii ofii akkaataa informationii waan adda addaa akkaataa walii himan walii dabarsan waa barreessan waa kaan waa waraaban waa dabarsan interneetiif facaasan miidiyaa dubbatan kanneen cufaa namni itti yaadeet akkaataa seeratti biyyaa waliin walitti hin buunetti of eeggannoo guddaan waan sanniin godhu. Seera biyyattii jedhaarra malee namni seera kabachiisu wayituu hin jiru. Seerri duu jiraate karaa ijoollee waggaa 8 dubartii ulfaa wanti akkasitti ajjeesaniif wanti akkasitti madeessaniif hin jiru. Haa ta'u ammoo mootummaan seera haa cabsu malee ati seera san eeddeeti seera saniin fayyadamu. Kabiraa dadhabbii mootummaan qabu kanneen already argitanitti dadhabbii mootummaan qabu kanneen dhimma itti bayaniiti isaa kana faayidaa adda addaa irraa argachuuf irra hojjechuun guddisee barbaachisa. Karaa biraatiin namoonni Oromoo istiraatiijaan fakkeenyaaf waan amma hiriira itti bayan kana akkaataa amma hiriira itti bayan kana akki biraa akkitti waan biraa goonu fakkeenyaaf hiriira bahuu dhiifneeti wanti biraa wanti godhuu dandeenyu maal fa'a jedhaniiti wanti biraa hiriira alattillee karaan diddaa itti mul'iftu bifa hedduutu jira waan sanniin qo'atanii laalaniiti amma mootummaa aaree jira xiyyiitiin nu dha'uuf ta'a haala akkana keessa jirra marri biraa maali nafseen namaallee dumbaan diddaa kennallee itti mul'ifnee mootummaa kana dadhabsiifnee ofirraa itti buufnu maal fa'a jedhaniiti itti yaadanii mari'ataniiti mala adda addaa godhaniiti karaa akkasatti dalagan uumuu danda'anii jechuudha. Keessaayyuu amma waan amma jalqaba irratti kaafte mootummaan hiriiruma isaan ba'an kana hiriira warra shororkeessitootaati jedhee tarkaanfii keessa deebiin qabnee fudhadhaa waan akkasii jechaa jira. Waan akkasii akkan taaneef of eeguu jechuun maal jechuudha haasaa keessatti kaaftee turte. Amma akka maraattu ati Oromoo taate shororkeessan jechuun akka Oromootitti ati wanti jedhaattu biyyiti kun kenna biyya kenna kanarratti nutu ubbulchaa jedhatta. Ati yaada akkas yoo qabaatte shororkeessa gaafiin qabu mootummaa biratti. Kanaaf yaada akkasii dhiisuu ammoo hin dandeettu. Namni amma Oromoo tokko ka dammaqeeru tokko namni biraan haa bulchuu namni Oromoo qeerraa haa buqqa'u aadaan kiyya haa badu afaan kiyya haa badu waan kanneen mara ciniin nadhee jiraadhee hin danda'u ka'eetu taate ati nu Oromoo guutuu miti qaran. Yoo Oromoo guutuu taate ammoo akka ilma namaati Oromoon jiraachuu qaba jettee ka yaaddu taate ati shororkeessa. Haa ta'u ammoo tarkaaffii akka qawwee sidhayiitii kanneen ragaa jedhaniiti waan kijibaa akka isaan siffidanii wannan jenne waan garii dhosuu danda'u. Fakkeenyaaf meeshaa isaan ittiin si sababuu danda'an ka biyya san keessa ittiin dhooggan
ka mootummaan hin barbaanne gari qe'ee kan keerraa fageessu waan sanii dhimma bahu dhiisu maali wanti sun waa ati godhaattu kanneen waan miidhu wayituu hin qabu. Ka biraa yeroo ati waa dalaguuf deemtu namoota biraa fasi edaan namoota biraa fasi edaan eeddeeti namoota waa maqaa kan keetii waa balleessuu danda'an waa ati hojjettu kana xureessuu danda'an kanneen eeddee qabdee uf keessaa yookiin waraabdee waa wayi uf keessaa baaftee akka sababa kan keetiin waa adda addaa namoonni akka hin dalanne dhooguu danda'u. Mootummaan haala akkanaa fayyadamee karaa warra hidhuu barbaadu warra ajjeesuu barbaadu karaa nama baay'ee listiin qaba karaa mootummaan sababama itti barbaada malee eenyuuf akka waa jijjiiruu danda'an eenyuuf akka Oromoo yaadan eenyuuf akka godhan opiidiyoo keessa ta'e opiidiyoo ala ta'e bakka dalagaa ta'e bakka biizinasa ta'e namoota baay'ee uma beeka. Mootummaan maal godhaa warra kanneen sababaatti barbaadata karaa haalli akkanaa yeroo dhalatu waan akkanaa kanneen fayyadamee ka hidhu hidhee ka ajjeesu ajjeesee wanna jedha. Yoo ammoo namni Oromoo kan akka amma itti hiriira itti deemu mala biraa jijjiiratee hunniti isaa kun jabaa ta'e dirqimatti nama hidhuuf nama ajjeesuu kanarraa diqqaataa deemeeti gara mee kanallee hin goona kanallee hin goona kanallee hin dhiifna maaliif qabsoon amma wanti amma Oromoo argateeru kunu akkanaan dhufee hin jiru gara yoo Oromoon jabaatu wanti waa Oromoon gaafatu keessaa tokko lama hin dhiisaniif akkasitti argatan afaan kunillee akkasuma dhufe maappiinillee akkasuma dhufe wanti adda addaallee akkasuma dhufe. Kanaaf yeroo ati jabaattu waa wayii sii kennan jechuudha. Yeroo waa sii kennan haga humna godhatanii deebanii ittiin sidhaaniif waa wayii sii godhan adachi keessa faayidaa argatta. Kanaaf uummanni beekumsaan dadhabbii mootummaa laaluun jabeenya mootummaa laaluun waan mootummaan jabaatti ta'e waan san isa waliin hin dorgomtu. Fakkeenyaaf amma yeroo ammaa mootummaan qawwee hedduu qaba waan adda addaa hedduu qaba. Kaatee amma qawwee 4-5 qabattee isaan loluu afoo yoo baate hin duuta jechuudha isaanii hiree uumta jechuudha. Mootummaan bakka dubbii, bakka seera buluu, bakka miidiyaa, bakka nagaa kanneen dandeettii hin qabu. Dadhabbii isaa jira. Eeriyaa kanneen baay'ee ekspiloorii godhuu hin danda'an.